Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna kabajamtoota fi jaalatamtoota channela kiyya marti keessan bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Barumsa ajaa'ibaa tokko aappii ajaa'ibaa tokko kan namoonni hedduun keessan itti fayyadamaa jirtan jechuudha. Qabadhee isin dhufe jechuudha. Inni kuni kan amma qabadhee isin dhufe kun jechuudha. Wantoota hedduu of keessaa kan qabu jechuudha. Isa durirra ba'eessa kan ta'e waan ta'eef itti fayyadamaa waan jiruuf isinillee irraa qoodamaa itti fayyadamaa jechuuf qabadhee dhufe jechuudha. Guyyaa har'aa kana aappii kana wajjin namni wal hin beekne jiru garuu isin amma qabadhee dhufe kana wal isin barsiisa. Barumsa kiyya wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Warri haaraa taatan subscribe, like, share godhaa isiniin jedha. Akkasumas viidiyoon yoo isin tolte like godhaa. Like gochuun keessan hamilee kiyya jajjabeessa waan ta'eef akkasumas share godhaa namoota hedduu biraan naaf gahaa isiniin jedha. Kanaaf aappiin guyyaa har'aa kun jechuudha Paxilab jedha. Paxilab namoonni hedduun keessan ni beektan yeroo ammaa kana itti fayyadamaa jirtan jechuudha. Garuu Paxilab jechuun baay'ee barbaachisaadha. Loogoo hojjechuu, banaarii hojjechuu irratti, taampinaalii barreeffamoota hedduu irratti, feesbuukaaf, yuutuubaaf akkasumas tiktookiif, instaagiraamiif, tiwiitarii, sooshaal miidiyaa maraafuu baay'ee itti tempileetii barbaadaniin barreeffama bifa ajaa'iba ta'een professional ta'een itti fayyaduuf isin gargaara. Kanaaf jechuudha isa amman qabadhee dhufe kun jechuudha isa ajaa'ibaati. Tempileetota 2500 ol kan of keessaa qabu jechuudha. Inni duraanii jechuudha tempileetii 150 ol hin qabu. Kanaaf isa kanaan wal isin barsiisuu barbaade. Kanaaf barumsa kiyya wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Hordoftoota chaanala kiyya marti keessan guyyaa har'aa kana wanti waliin ilaallu jechuudha tempileetii hedduu inni qabu kana karaa salphaan akka ediitii ittiin goonu waliin ilaalla. Amma inni gurraacha kana jechuudha Paxilabii jedha. Kunis akkasuma Paxilabiidha. Garuu inni gurraacha amma ilaallu kun tempileetii hedduu of keessaa qaba. Barumsa wajjin turtii gaarii hedduu keessatti ilaalla jechuudha. Akkuma keessa seenneen haala kanaan nuuf baasaa jechuudha tempileetota hedduu. Inni duraanii akkana hin qabu jechuudha. Akkuma argaa jirtan yuutuubaaf yeroo dalaguu barbaanne 16.9 karama salphaan osoo keessa deemtanii soquu isin hin barbaanne karama salphaan asumaan ilaallatan tiktokii barbaaddanii akkasumas feesbuukii guddaa fi xiqqaatti googilii akkasumas googilii isa guddaa fi isa laayitii fi instaagiraamis sooshaal miidiyaa isin fayyadamtan mara haala salphaa kanaan karama asii kanaan akkuma kilik gootaniin jechuudha bifa kanaan sirreeffatan. Fakkeenyaaf yuutuubii jechuuf 16.9 irratti sirreeffatanii barreeffama keessan kan barbaadan tempileetii keessan waan feetan barreeffachuu kan ittiin dandeettan jechuudha. Akkasumas tiktokis yoo barbaadan haala kanaan saayizii tiktokiitiin osoo keessa deemtanii barreeffama hedduu isin hin xaarsine asumaan haaluma salphaan akkasumas isin feetan irratti barreeffachuu dandeettan jechuudha. Isa duriin kan adda isa godhu isa kana jechuudha. Inni tokkoffaan, inni lammaffaan immoo akkasuma karaa jalaa kanarra akkuma as deemtaniin jechuudha. Mallattoo kanarra yoo tuqxan jechuudha wanta kana kakuun hin qabne qaba jechuudha. Asiin amma mallattoo pilaasii kanarra kilik yoo gootan wantoota kana jechuudha. Amma wanta kana makuun hin qabu jechuudha. Kuni kan ammaa kuni wantoota kana qaba jechuudha. Haaluma salphaan feesbuukii keessan karaa biraatti soquun kan hin barbaanne haala salphaan akkatti yeroo viidiyoo keessa bira galfachuu barbaadan karaa salphaan imooji kan jedhu kanarratti barreeffama sadii kana keessa isa dhumaa kanarratti as dabarsitanii jechuudha. Ammas instaagiraam illee galchuu feetan karaa salphaan jechuudha haaluma kanaan galfattan jechuudha. Ammas waan feetan jechuudha. Isa keessa kan jiru feesbuukiin jira, instaagiraamiin, waatsaapiin, akkasumas yuutuubiin, tiwiitariin, googiliin, sooshaal miidiyaan isin feetan as keessa jira jechuudha. Karaa salphaan akkatti yeroo waa'ee isaa barsiisuu barbaadan yookiin sirreeffatanii viidiyoo keessa waliin akka wal simu yoo barbaadan karaa salphaan akkatti galfachuu kan dandeettan jechuudha. Isa kaaniin kan adda isa godhu kana jechuudha. Isa kaanis keessa seennee ilaalla kanneen kana hin qabu jechuudha. Akkasumas ammas
barreeffama keessan yeroo barreessuu barbaadan iddoo kanarra kilik gootanii booda bifa kanaan uuma feetan tokko barreessitan jechuudha. Eega barreessitanii booda fakkeenyaaf warshaa dheedhiyaa barreessu barreeffama kana foontii isaa jechuudha. Foontoota hedduu nuuf baasa jechuudha. Kan duraan kun hin qabne foontoota hedduu as keessaa nu baasa jechuudha. Kun martuu saayizii barreeffama keessanii bareechuu kan dandeessisu jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola. Waa hedduu of keessaa qaba. Iddoo kana keessa akka tempileetii hedduu of keessaa kan qabu kana jechuudha. Barreeffama keessan bifa saayizii feetanii akkaataa itti bareechuu barbaadanitti kan isin bareechuu ittiin dandeettanii jechuudha. Suuraa feetan haaluma salphaan kan itti fayyadamtanii sooshaal miidiyaa keessan kan barbaaddan suuraa keessan biratti akkaataa bifa kanaan edit ittiin gootanii ittiin kan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Ka feetan jechuudha. Gosa feetaniin isin gochuu kan isin dandeessisu jechuudha. Kana waan ta'eef baay'ee namatti tola isiniin jedhamee amma isa kan waliin ilaalla jechuudha. Isa kan duraanii kana jechuudha. Kana hin qabu. Akkuma keessa seenneen bifa kanaan nuuf baasaa jechuudha. Akkuma kana nuuf baaseen wantoota amma duraan irratti godhe kanarraa balleessee isin agarsiisa. Haala kanaan isin baasa. Isa amma duraan asitti yuutuubiif, tiktokiif akkasumas sooshaal miidiyaa keessan mara karaa jalaa kanatti isinii fide kun hin qabu jechuudha. Walumaa galatti kun tempileetii akkasii hin qabu jechuudha. Ammas asittis dhuftanii iddoo kanarra akkuma qubee kana asitti kan jiru kana akkuma kilik gootaniin kan isinii baasa. Asitti iddoon barbaachisaan sooshaal miidiyaa keessan editii gochuuf isin gargaarus kun hin qabu. Ashaangulliitii kan hin kana qaba jechuudha. Kanaaf isa san hin gahu jechuudha. Baay'ee ba'eessa miti jechuudha. Tempileetii fakkeenyaaf bifa barreeffama kennaa foontii jechuudha. Yeroo jijjiirachuu barbaanne foontii hedduu kan hin qabne jechuudha. Qubee AB kana irra jiru kana jechuudha. Foontiin isaa keessa baay'ee hagana qofa qaba jechuudha. Haga san hin qabu. Hagana qofa qaba jechuudha. Deebii wantoota hedduu isaa kan isin agarsiisin hedduun isaanii jiran baay'ee tempileetii hedduu hin qabu. Kanaaf innarra waan isin barsiisu kun isa ajaa'ibaati. Isa kana buufadhaa itti fayyadamaa. Maqaan isaa Texlab Plus jedhama jechuudha. Garaagarummaan isaa tempileetota hedduu barreeffama keessan bifa ajaa'ibaatiin barreessuuf sooshaal miidiyaa barbaadan karaa biraatiin osoo fuudhuu hin ta'in isuma keessa editingii ittiin godhuuf kan isin gargaaru isin jechuu barbaade. Barumsa kun isin tole laayik, sheer, sabiskiraayib gootanii jabeessuu hin dagatinaa isin jedha. Aappii ajaa'iba babbareedaa kan yuutuubii keessanii fi suuraa keessan ittiin edit godhuu barbaadan qabadhee haga isiniif dhufuuf turtii gaarii isin jedha. Bakka inni akkamitti akka argannuu fi kan jedhu isin agarsiisa. Barumsa kee wajjin turtii gaarii isa jechuu argatuuf keroomii keessa seenna jechuudha. Akkuma keroomii keessa seenneen Texlab Plus jennee barreessina. Texlab Plus free download kan jedhu kanarra kilik goona jechuudha. Akkuma isa barreessineen jechuudha. Linkii isa jalqabaa kanarratti kilik goona jechuudha. Linkii isa jalqabaati irratti akkuma kilik gooneen bifa kanaan haala kanaan nuuf baasa jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan kun akkuma asirratti moobaayilaa argaa turtan as keessa malee hin jiru jechuudha. Pilaastoorii keessatti hin argamu. Akkasuma gaddeemtanii isa dhumaa kanarratti application download kan jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Karaa salphaan asirratti kilik akkuma gootaniin gad isinii bu'ee moobaayilaa keessan keessatti itti fayyadamuu dandeettanii. Barumsa kiyya isin tolte laayik, sheer, sabiskiraayib gootanii jedha. Aappii ajaa'ibaati. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'ee.